The discovery of the electron. Argannoo elektiroonii ilaalla jechuudha. Elektiroonii eenyu akka argateef yoom akka argatame wayiin elektiroonii immoo maal akka ta'e bal'inaan ilaalla jechaadha. Asirratti seenaa namicha elektiroonii argateetu dubbata jechaadha. Sir Joseph Thomson or J.J. Thomson jechuudha. Fiizistii biyya Ingiliishiiti. So seenaa isaa or historical note isaa asirraa dubbisuutti dandeessu dubbisa. So kallattiidhumaan kan nuti deemnu cathode rays kan jedhu deemna jechaadha. One of the first experiments on subatomic particle was carried out by the English physicist known as J.J. Thomson in 1897. Experimentiin jalqabaa jechaadha. Wayiin elektiroonii kun yookiin immoo discovery'n elektirooniin kun experimentii jalqabaa namni geggeessee fiizistii biyya Ingilishii yoo ta'u maqaan isaa J.J. Thomson kan jedhamudha jechaadha. Bara 1897 jechaadha. So fiigarii tokko gara gadiitti ni ilaalla bal'inaan mala inni gargaaramee elektiroonii kan ittiin argate jechaadha. So in this apparatus, two electrodes from a high voltage source are sealed into a glass from which the air has been evacuated. Apparatusii kanarraa jechaadha. Apparatusii inni ittiin argate yookiin immoo instrumentiidha. Apparatusii jechuun meeshaa laaboraatoorii keessatti inni elektiroonii ittiin discover godhe jechaadha. So kanarraa wanti ilaallu elektiroodota lama. Elektirood jechuun aanodii fi kaatoodii bakka tokkotti kan qabu jechaadha. Elektiroodii yoo jennu gama kanaan poozitiivii yoo jiraatu yookiin negatiivii yoo jiraatu gama kanaan negatiiviin kan jiru jechaadha. Jarri kun lamaan walitti elektirood barreedhaman jechaadha. So elektiroodii lama kan qabu ta'u high voltage soorsiin high voltage qabu sun yeroo gilaasii sanatti siildi godhamu jechaadha. Karaa kam? Karaa qilleensi ittiin evacuate ta'u jechaadha. So the negative electrode is called cathode. Cathode jedhama jechuudha. Elektiroodiin chaarjii negatiivii qabu. Inni positiiviin immoo anode kan jedhamudha jechaadha. When the high voltage current is turned on, the glass tube emits a greenish light. Inni chaarjii negatiivii kaatoodiin jechaadha. Yeroo high voltagein isaa gaazii keessatti glass tube sana keessatti yeroo inni siildii ta'u jechaadha. Karaa qilleensittiin evacuated ta'udha jechaadha. Inni positiiviin immoo yeroo high voltagein currentii sanaa gilaasii sana keessaa greenish light emit godhu jechaadha. Yeroo high voltagein sun gara currentiitti turn gaafa inni ta'u glass tubiin sun maal maddisiisa jechaadha. Greenish light sana emit of keessaa godha jechaadha. So experiments show that the greenish light is caused by the interaction of the glass with the cathode rays. Experimentiin kun maal agarsiisa jechaadha. Greenish lightiin kun interactionii gilaasii sanaa fi cathode ray sana gidduu jiru agarsiisa jechaadha. Wal nyaatiinsa isaan gilaasii sanaa fi cathode ray sana wajjin godhanu jechaadha. Which are rays that originate from the cathode. Rayin kun jechaadha cathode sana originate godha jechaadha. So apparaatasichi kunoo kanadha. Meeshaa yookiin immoo instrumentii J.J. Thomson gargaaramuutiin eksperimentii kana geggeessedha jechaadha. So asirratti kunoo yoo ilaaltan halluu akka magariisaa kun jechaadha. Cathode ray dha kun cathode ray achi keessatti geggeeffamudha. Chaarjiin negatiiviin cathode akka ta'e ilaaleerra. Positiiviin immoo aanodiidha jechaadha. Kunoo asirratti hin argama. Negatiiviin cathode, positiiviin aanodiidha jechaadha. High voltagein asirraa kan maddudha. Vacuumiin asiin pump kan godhudha jechaadha. Inni where in which the gas is pumped or the glass is evacuated current jechaadha. Warri kun lamaan electrically charged plate dha jechaadha. Pileetonni as bira jiran kunoo isinitti mul'atu. Pileetonni kunneen lamaan jechaadha. Kunoo kuniif kun pileetota yookiin immoo electrically charged plate kan nuti jennuun jechaadha jarri kun lamaan.
So asirratti eksperimentii kanarraa maal hubachuu dandeenya? Fakkeenyaaf as biratti ishee kana lamaan gaafa elektiroodiin kaatoodiin sun gaafa gadhiifamu jechaadha. Kaatoodiin sun gaafa gadhiifamu gara kamitti goree? Gara isa poozitiivitti gore jechaadha. Inni maal adda baasuu barbaade? Kaatoodiin sun maal akka ta'e adda baasuutii barbaade. Elektiroonii argachuudhaaf jira wanta ta'eetiif. Gaafa inni elektiroodii sana as keessa gadhiisu gara kamitti gore jechaadha? Gara poozitiivitti gore. Poozitiivitti goruun isaa immoo wanti sun that something have the negative charge jechaadha. Wanti sun charge negative qaba. Because the properties of charges. The same charges are repel each other and the different charges are attract each other kan jira jechaadha. So chargii adda addaa gadi ta'eef positiivitti gaafa gooru chargiin sun wanti sun elektiroodiin sun chargii negatiivii akka qabu hubatee jechaadha. J.J. Thomson formation of cathode ray jechaadha kuni. So wanta bal'aa asirratti arganna jechaadha. Wantoota amma dubbachaa ture as biratti bal'inaan wayii fiigarii sanas bal'inaan in ilaalla jechaadha. So after the cathode rays leave the negative electrodes, electrode, they move toward the anode. Cathode rays sun jechaadha akkuma elektiroodiin negatiivii keessaa baheen gara kamitti move godha jechaadha? Gara anodii yookiin immoo isa poozitiivii sanaatti pass godhe yookiin immoo move godhe jechaadha. Where some rays pass through a hole to form of a beam. Muraasni isaanii immoo jechaadha kaatoodiin muraasni hafte immoo karaa qaawwaa sana bifa biimiitiin bahee jechaadha. This beam bends away from the negative charge plate and toward positively charged place. Biimiin kun immoo jechaadha gara negatiivii karaa pileetii positivii chargii sana deemee jechaadha. So figariin kan biraan jira gara gadiitti kan nuti walii wajjin ni ilaallu jechaadha. This shows similar experiment in which cathode rays are seen to bend when a magnetic is brought toward them. Thomsoniin wayii kana magnetiidhaan adda baasee jechaadha. Eksperimentii isaa kanarratti qorannoo kana geggeesse jechaadha. Thomson showed that the characteristics of cathode rays are independent of the material making upon the cathode. Thomsoniin kun jechaadha kaaraakterii kaatoodii sanaa independently jechaadha. Independently material sanaan cathode sanaa adda baase jechaadha. From such evidence he concluded that cathode rays consist of a beam of negatively charged particles or electrons and that electrons are consist of all matter. Evidence isaa kanaan yookiin ragaa qabatamaa erga eksperimentii kana hojjetee booddee jechaadha. Cathode rayin maal of keessaa akka qabu hubate jechaadha. Chaarjii negatiivii kan of keessaa qabu hubate jechaadha. Wanti chaarjii of negatiivii of keessaa qabu sun immoo maaloodha jechaadha? Elektiroonii jedha jechaadha. So as biratti figarii kana ani ilaalla jechaadha. Inni jalqaba the cathode ray beam travels from right to left. Kunoo ishee magariisa kanatti jedheera. Ishee magariisa kanadha. Cathode rayin sun eksperimentii sanarratti kan inni ishee magariisi kun sun itti mul'attee yaada. Magariisi gilaasii sana keessa jirtu jechaadha. From left to right jechaadha. Akka kana deemaa jira. Travels from right to left. Right to left. Jaraaf right to leftidha. Nuyi asii achi gaafa ilaallu garuu left to rightidha. Inni kun beekamaadha. Namni amma fakkeenyaaf daawwitii keessatti of ilaalii keessatti gaafa of ilaaltan karaa negatiivii inni achuuf gaafa ilaaltan harka keessan mirgaa bitaan keessan mirgataa. So kun sababa sanaatiif jechaadha. It is visible where it falls on a zinc sulfide screen. Kun screeniin kun zinc sulfide jechaadha. So kanarratti eksperimentii isa kana qorate jechaadha tokkoffaa irratti. Inni lammaffaan the beam of negative amma magnetiidhaan jechaadha kan adda baasaa jiru. The beam of negative particle bends down at the south pole of the magnetic is brought toward it. Yeroo magnetiin sun itti dhaqu
inni immoo daawunwaardii ta'ee akka saawus poolii maagnetii sanaa ta'e jechaadha. Saawus poolii, noordi poolii fi saawus poolii inni beektu egaa maagnetii fiiziksii irratti jira wanti kun. So saawus noordi jedhee jira. Akka saawus poolii sanaatti daawunwaardii ta'e jechaadha kanarratti jechaadha. So inni sadaffaan immoo when the magnetic is turned around the beam bends in the opposite direction. Isa kanarratti immoo yeroo maagnetiin sun turned itti ta'u jechaadha. Opposite chargeedhaan beam ta'e jechaadha. Beamiin sun gara opposite chargeetti bend ta'e jechaadha. Yookiin immoo hin jallate jechaadha gara opposite directionii sanatti jechaadha. So inni kun bending cathode rays using a magnet jechaadha. Experimentiin isaa inni kun jechaadha. Inni kun J.J. Thomson gaa kana hundumaa kan hojjete elektiroonii sana adda baasuuf amala elektiroonii sana hunduma isaa qorachuutiif eksperimentii kana geggeessee magnetiidhaan immoo evidensoota jiran hundumaa adda baase jechaadha. By measuring the amount of deflection, deflectionii sana safaruutiin jechaadha. Cathode ray beam in electric and magnetic fields of known strength. Cimina sana jechaadha kan inni measure godhe. Cimina cathode ray electricii fi kan magnetii jechaadha. Thomson was able to calculate the ratio of the mass of an electron. J.J. Thomson kun gara inni godhe kan biraan immoo charge to mass to charge ratio electron sana calculate godhe or discover godhe jechaadha ofuma isaatiin. So the number of he come up with his lakkoofsa kan argate jechaadha. -5.686 times 10⁻12 kilogram per coulomb jechaadha. So however he could not obtain either the mass or the charge of an electron. So mass to charge sana argate malee tokkoon isaa specifically maasiin isaa meeqa akka ta'e chargiin isaa meeqa akka ta'e waan safaree hin qabu jechaadha. By measuring the effect of an electrical field on the rate at which charged oil drops fell under the influence of gravity based on the careful experiment. Robert Millikan kan jedhu maal gochuu dhufe jechaadha. Isaa asitti maasii fi chaarjii isaa J.J. Thomson walitti argate qofaatti argachuun murteessaa waan ta'eetiif namicha Robert Albert Millikan jedhamu kanattiyyuu argatee jechaadha. Chaarjii isaa argata jechaadha. Inni immoo an American physicist namichi kun an American physicist measured the charge of an electron by measuring the effect of an electric field on the rate at which charged oil drops fell under the influence of gravity. Robert Albert Millikan kun jechaadha fiizistii biyya Ameerikaa yeroo ta'u chaarjii elektiroonii kana maal gargaaramuutiin oil drooppii sana gargaaramuutiin jechaadha influensii giraavitiitiin measure gochuutii danda'eera jechaadha. Based on careful experiment, Millikan established the charge on an electron at -1.602 times 10⁻19 coulomb. Carefully dhaan jechaadha or of eeggannoo qorannoo yaalii of eeggannootiin jechaadha. Oil drooppii kana gargaaramuutiin influensii giraavitiitiin jechaadha. Amma argate chaarjii elektiroonii kana argate jechaadha or measure gochuutti danda'ee jechaadha. He used this value Thomson mass charge ratio to calculate an electron's mass. Amma immoo electron mass chargein argatameera. Mass charge ratio J.J. Thomson dhumaan argatameera. Chargiin isaa immoo Robert Albert Millikanidhaan argameera. Kamtu argachuun dirqama ta'ee maasii argachuu barbaaduun dirqama ta'e jechaadha immoo. Sana immoo Thomsonii dhumatu deebisee erga Robert Albert Millikaniin sun erga chaarjii elektiroonii sana argatee Thomsoniin immoo maasii isaa sana reeshoo maas chaarji reeshoo fi chaarjii inni Albert Millikaniin argate sanaan reeshoo isaanii baasee kana argatee jechaadha maasii elektiroonii sana. Akka kanaatiin mass charge ratio of an electron divided by charge of electron sanaan mass of electron akka kanaan argatee jechuudha. So kun waan kompleksii miti waan salphaadha.
So akka kanattiin argatame jechaadha elektirooniin wayin elektiroonii isiniif ifaadha yaada. Kallattiidhumaan raadiyoo aktiviitii and the discovery the nucleus kan jedhu ilaalla jechaadha. Nucleus eenyutu argate akkamitti argame eksperimentii akkamii keessa darbe isa jedhu ilaalla jechaadha akkuma kan elektirooniitti. So raadiyoo aktiviitii isa jedhu ilaalla jechaadha. Radioactivity or radioactive decay is the spontaneous emission of particles and or radiation from the unstable nuclei of certain atoms such as uranium, radium and etc. Radioactive or radioactivity kun jechaadha spontaneous emission particleotaati. Particuloonni kun immoo radiationii elementoota unstable ta'an kanneen akka uraniumii fi radiyeemii warra gabatee pireedikii keessaa gara xumuraatti jiran jechaadha. Unstable warra ta'an al-sukkaa'u jedhama afaan oromootiin. So warra sana warra sukkaa'u warra hin taane unstable warra stable hin taane jechuudha gabaabumatti. So warra sana irraatidha jechaadha kan jarri qorannoo irratti gaggeeffamanii. Shortly after the discovery of the radioactivity, 3 types of rays were identified in the emissions from radioactive substance. Erga discovering kun godhame yookiin immoo radioactivitiin kun edda discover godhame booda jechaadha reewoota sadiitu argame. Three rays gosa reewoota sadiitu argame jechaadha. So two are deflected by opposite charged metal plates. Lamaan isaanii karaa opposite charged plate deflect ta'an yookiin immoo embalaqqeessaan jechaadha. Inni jalqaba sadii jiru jenneerra isaan keessaa inni jalqaba alpha rays consist of alpha ray dha jechaadha inni jalqaba. Alpha rays consist of positively charged particles called alpha particles. Inni jalqaba alpha kan jedhamudha. Alphaan kun chaarjii poozitiivii kan of keessaa qabudha jechaadha. Iddoo bu'een alpha kun kunoo kana fakkaatti jechaadha. So they have a mass of about 4 times that of a hydrogen atom and a charge twice the magnitude of an electron. Charging isaa dachaa afur kan maasiin isaa dachaa afur kan hydrogenii yoo ta'u charging isaa immoo dachaa lama kan electronii ta'a jechaadha alphaan kun. So they are identical to helium nuclei. Heliumii wajjin wal fakkaataa jechaadha alphaan kuni. So beta rays inni lammaffaa beetaadha or beta particle jenna jechaadha. Beta particles are electrons coming from inside the nucleus and are deflected by the negatively charged plate. Beta particle kun chargii negatiiva gati of keessaa qabuuf elektiroonii nuukileesii keessaa ba'ee chargii negatiiviidhaan deflect ta'udha jechaadha. Plate sana keessatti chargii deflect ta'edha jechaadha. The third type of radioactive radiation consists of high energy rays called gamma. Kana fatanarra faattiin gaafatamtu high energy kan qabu reewoota kana sadan keessaa high energy kan qabu isa kamidha yoo jedhamtan gammaadha jecha. Gamma ray jecha. They have no charge and are not affected by an external electric or magnetic field. Gammaan kun gamma rayin kun jechaadha charge dhabeessa yeroo ta'u innis external electricii fi magnetiidhaan affect hin ta'u jechaadha. Electric field fi magnetic fieldiidhaan affect hin godhamu jechaadha. Gammaan or inni sadaffaa rayin inni sadaffaa jechaadha. Kunoo eksperimentii kanaanidha jechaadha kan ta'an argatanii eksperimentii kana gargaaramuutiin jechaadha. So inni kana fakkaata jechaadha. The discovery of the nucleus. Kana immoo eenyutu argate nucleusii kana eenyutu argate eksperimentii kana geggeessee eenyutu argate wantoota nama murii dubbachaa turre geggeessuutiin eenyutu argate isa jedhu ilaalachaadha. Thomson proposed a Blamp-Padding model. Blamp-Padding maal akka ta'e ilaalla. Modelii footoo irratti argaa jirtan kana jechaadha. For the atom in which the electrons and the protons were randomly distributed in a positively charged cloud like a plum in a padding. Randomly electronic protonin asirraa hin kaakayamu. Bifa kanaatiin jechaadha.
randomly jechaadha kan ta'an kennaman jechaadha. So negative electron balanced jechaadha. Positiiviin gara kana yoo ta'u negatiiviin immoo gara oliitii jechaadha. Positiiviin kunooti negatiiviin gara kanaa jechaadha. So Thomsoniin bilaampaadiingii kana hojjete jechaadha. Kana hojjetu iyyuu malee niwukileesiidhaa kun akkas jedhee kan argate eenyudha? In 1911 Ernest Rutherford worked with Thomson to test this model. Bara 1911 jechaadha Ernest Rutherford namichi jedhamu Thomsonii wajjin ta'uudhaan moodelii kana test godhan jechaadha. In Rutherford's experiment, positively charged particles were aimed at a thin sheet of gold foil. Akka experimentii kanaatti jechaadha. Rutherford experimentii kanaatti jechaadha. Chargiin positiiviin sun akkamitti fudhatama jechaadha. Gold foilii. Inni laallasaasii gara gadii jira akka fakkiidhaan jechaadha. So figure 1.5 irra jira jechaadha. If the Thomson model were correct, the particles would travel in a straight path through the gold foil. Thomsoniin yaadi Thomsoniin kun qorreessituu seera ta'eeti. Paartikiliin kun bilaampaadiingii kana akka bilaampaadiingii kanaatti jechaadha. Korreektii ta'eeratu ta'eeti. Paartikiliin kun kallattiidhaan gold foilii sana keessa darba ture jecha. Rutherford was greatly surprised to find that some of the particles were deflected as they passed through the gold foil. Rutherford kun immoo maal qoratee paartikiliin hundi gold foilii sana keessa hin dabarre kan deflect ta'etu jira jedha. Deflect kan ta'etu jira. Itoo negatiivii positiivii duwwaa ta'e hin darbaa jedha. Thomsoniin Rutherford immoo sana surprise godhe jechaadha. Great surprise dhageessichaadha. Akkamiin kan deflect ta'e jira. Hundi isaanii paasii hin taane gold foilii sana keessaa jedha jechaadha. And a few particles were deflected so much that they went back in the opposite direction. Gar tokkoon jechaadha muraasi ishee as deebitee jechaadha. Kun as biratti fakkeenya inni ilaalla. Fakkii kanarraa jechaadha. Kun gold foiliidha. As biratti immoo soorsii paartikilii sanaati. Yeroo asitti gadhiifamu darbaa ture keessa kan daddarbe jira. Inni kaan immoo muraasi ishee wanti deflect taate wayii jirtedha. Akkas kan deflect taate jirtedha. Kun asirraan ilaalla. So deflected partikiliin kunoo bifa kanaatiin deflect taate. Warri kaan daddarbanii kunoo akka keessa daddarbanii undeflected partikiliin pass godhe jechaadha. Atomiin goldii immoo kun atomii goldiiti. Warri gugurraachi kun positiiviidha jechaadha. So asirratti maal nutti haasa'a? Maalidha? Isheen deflect kan goote kun as biratti deflect kan goote kun chaarjii positiivii waan qabduuf iddootti maal jedhamti jechaadha. Niwukileesii akka isheen taate Ernest Rutherford George Thomson waliin ta'anii nutti haasa'u jechaadha. Kanadha. Diskavariin niwukileesii walumaa galatti eksperimentiin isaa jechaadha. Inni kan biraa niwutirooniidha. Niwutirooniin nuti argate akkamitti argamte jedhus inni ilaallaa jechaadha. So the neutron was also discovered by alpha particles scattering experiment. Niwutirooniin kun immoo akka kamiin argame alpha partikilii kana tamsaasuutiin scatter gochuutiin yaalii sanarratti geggeeffameen kan argatamedha jechaadha. When beryllium metal is irradiated with alpha rays, a strong penetrating radiation is obtained from a metal. Yeroo jechaadha berylliumiin meetaaliin berylliumii sun jechaadha irradiate yeroo inni godhamu alfaan kun alfaan egaa positiiviidha. Chargiin alfaa positiiviidha jenneerra. So strongly penetrating radiation isaa sibiila sanaan yeroo obtain godhamudha jechaadha kan eksperimentii jira kan jarri geggeessan jechaadha eksperimentii kanarratti. In 1932 the British physicist James Chadwick showed that this penetrating radiation consists of neutral particle. Kan penetrate godhame jechaadha. Wanti cimaan penetrate godhame sun radiationiin sun jechaadha. Wanta niwutiraalii ta'e paartikilii niwutiraalii ta'e kan of keessaa qabudha. Paartikiliin niwutiraaliin kun maalodha jedhe jechaadha. Niwutiroon jedha jechaadha. The neutron is a nuclear particle having a mass almost identical to the proton but no electric charge. Niwutironiin kun jechaadha. Nuclear particle maasiinsaa
kan pirootonii wajjin walqixa kan ta'e electric charge kan of keessaa hin qabnedha jechaadha. The mass of neutron, maasiin neutroonii kana, which is about 80-40 times the mass of an electron. Dachaase 1,180 kan elektiroonitii jechaadha. Maasiin pirootonii kan neutroonii wajjin walqixa ta'e kun jechaadha. Inni kan biraan subatomic particle-dha. Isa kana yuunitii itti aanu or kilaasii itti aanutti ilaalla. Amma to'annoo wajjin turtaniif thank you. Chaanalii keenya subscribe gochuun hiriyoota keessaniif share godhaa. Barumsa keenyatti fufaa. Bye bye.